ilaalchee namitti habibti ilaalchee dinaash abiini fuudha bara dinaash niti isaa san lubbuu isaa san wannoon jedhanii abduun tashanii shanii fagaartuu qabaa siyaana xummoo kolkolee abduun tasa shanuma tanasi isin bulchini shanee fagaarratti keessa jirti seete yaati shanee qawee bitteetti kan seete maali hudduu takkiti sibiil gommaadhaan qaban isaanii caammaan korraa qabani caammaraan kan caammaa gootanii deemanuu qabani xiiti kan bittee seete moo taaskoo kan bittee shayee shanii hudduutu qabaatu narra faama deemaa bochi muutiin corra biratti danamma nagaa mulaa joon walgaa koo eterra faama deemaa isin gawaa biyya durra fi gammee king bijaahame os jeera fi os sheeru bona rafa du'e lubbu gara biyya durra jiru tayyoo yaa gooftaa koo yaa madaan yaa lameen koo maal yaa nagaan buliti jiitoo lubbu rafaa hin gaa justice for salari ja adara rabbi jolle namni basadii kun namni baafurii kun mixu gammee king ja ishite miti citto gammee king ja mixu fachaan kan jew rafiti jiko ishi lubbu narrafa me fachu kan wayi singa fadda maala singa fadda tan rafe irra fadda maala singa fadda tan rafe irra fudu garabbi wante singa fadda tani suusi oromiyaa keessatti immoo shaar mutaa kootu buluu kisi godha jeteetuun arguun barbaadu immoo walaayittaa argiitti immoo haadha qamaacaa qomcaachii haadha gidir kootu beesi atini mataa keetiin isaanii suusi oromoon nama maqaa suusii hin qabu maqaan kee maqaan tigisti yookuni maqaa oromooti miti bara hin beektuti kan tigisti maqaa oromooti miti bara tigist oromoo dhaayo irrafini tigist oromoo dha nan maqaa tigist oromoo gammee king yaame wannan gammee qomaa caalan jetti jol wannan dubin la tigist no tigist oromoo miti jammar nan maqaa tigist oromoo miti tigist qomceedha si jammar jechuun nan maqaa tigist qomceedha dhugaa rabbi nan maqaa tigisti miti ani si jammar maqaan koo tigisti malee ani tigisti miti kan maqaan koo sinti agarsiisa jechaa maqaa oromoo maqaa tigisti hin qabu bar innaa ta'e siraa guddaa hin hoshi maqaa koo sinti agarsiisaa lubbu habibtiitiyaa namni maqaa tigisti sirrii miti si jammar namni maqaa tigist oromoo nama maqaa tigisti qabu tokkoffaa jecha wanti numa ittiin salphadheetti daabboo kosoo gartuni rabbi na baaseeti ijoolleen agartanii uura fi qomcee too facha ammasiin kanuma rikkaardii gootanii jejiin qomcee anangetti bornatti gadi yaataniiti argitanii galata rabbiin agarre duu arganii silaa hin buuban shaangulitii bu'achaa nagarre argitanii salphadhe argaa maalee maal gurraattiidha bagaa garte gochaa maqaa keessatti agarsiisa hin deebinaadha bagaa garte Mario argina. Argatta ya argita malee. Habibti argita malee argatta. Maal jedhu lafa nama rifaati. Achi. Bakkanatti maal jedha? Maqaan kee maal jedha? Dafaa. Barreessa dafa maqaa koo maqaa haloota kiyyaa barreessa. Yes, I love you. Maqaan kee haloo midha jiiti. Maqaan kee uff galatoom lubbu. I love you wanko. Loomi maqaan kee haloo midha. Paaspoortii guddaa tan tigisti jee malee
Habibtiya maqaan kiyyaa Loomii. Akka hin beektu barsiisee tokko. Hidha gartee giteessa dhugaa rabbi. Tijii maaliif jettaa? Tijii wanti jeef naa xumuramu tije paaspoortiin koo. Maqaan kiyya Loomii dhabe dhugaa rabbi. Loomii iluuti maqaan kiyya haati tiyya Loomii. Ani Loomii dhageessitu. Haa tigisti dhiyeetimaatu ifaaddu qeecaam tigista ammaan booda tigisti Loomii naan jaa hundi keessanuu haa? Loomii naan jaa. Taayicha maalidhaati? Maalaaf tuftaati? Loomii bareedaa. Loomii dha maqaan koo lubbuu. Maqaan kiyya maal gooti? Dubbullare? Loomii. Loomii koo oko. Loomii naan jaa hundi keessanuu Loomii naan jaa lammata tigisti naan jeenaa. Hamma gumaa Oromoo baatuttuu Loomii naan tigisti naan jeenaa. Naan jeenaa tijji jeenaa. Tijji maqaa qomaa xate. Tijji maqaa Oromoo Amaarate. Loomii naan jaa Oromoo. Tijji jayin digoon jayin. Loomii qaalii. Loomii gammee. Khayyaa kana TikTok Loomii gammee itti jijjiirradhu. Gooftaa koo. Birriin hojjedha nyaadheef eessa dhufe yaa Oromoo koo. Loomii gammee jaamis tokko amma isitti agarsiisutti. Ilaalame sirriitti akkattan bareedu. Loomii gammee faayidaa fi lubbuutu. Beetii 45 maal jechuudha? Abbaa warra keetiitti. Loomii gammee itti ilaali. Loomii gammee jedhi. Eenyu Loomii si wayyaa? Loomii laa wayyaa asirratti. Ani bitu eenyu jedhame? Maalota akka silsaa siddistitti barreessite silsaa siddistiin anaatii keetirratti haa takkaamu kottu. Kennaa gammee jedhi. Kennaa gammee. Maal geessita? Nagumaati. Kan kennaa gammee jedhu Loomii gammee. Loomii gammee sanallee wayyaa lubbuutu. Loomii daabboo gammee. Gooftaa Yesuus. Bakuma gammeedha siran jiraatin irratti laa kolfannu yaani. Wallo gooftaa koo. Bageetaa ba Yesuus rukutame hafuura silsaa siddistii ba Yesuus Kiristoos ba madaanii Adam bacharu madaanii Adam rukutame hafuura silsaa siddistii. Gooftaa koo. Rukutame hafuura silsaa siddistii. Jirti lubbuu. Kennituu gammee. Wayyee. Faayi sabaa kana na wayya silsaa siddistii kanuma na jibbisiisana. An akka silsaa siddistii irra jibbuttuu maan jibbuu dhugaa rabbii. Kennituu gammee. Maafan kennaa maali gagi? Tijii qaalii namaa wayyee lubbuu. Bakka chawun irra faama nagaan bulaa. Burga namaa nan kaane. Chaw ishee sinan jaaladha. Ana dura kan Loomii qaalii tijii gammee wayyee buufii godhimee isa bareessan. Silsaa siddistiin seexana isinis lubbuu jinniidha. Jinnii bulookii jiruu godhanii lubbuu. Maalidhaa iyyuu kun? Ijoollee kun faayidaa faayidaa qabaa kun? Ishee lubbuun harrafa. Biizaa kiyya natti fakkaate. Faayidaa maqaa Yesuusin ijuu maal taate? Lubbuu jarra fuga. Imimmaan ugar imimmaan. Ufe kuna ufe mangistiin ko. Lubbuu Loomii gammee jaa barreessaa ufe kunoi. Loomii gammee jaa. Yene fikir. Loomii gammee maa jettanii? Namicha irra bulookisi goraa bayyaasi. Duratti gammee qomaadhaa itti amma immoo tijii jinnii itti ilmoo silsaa siddistii. Barri fi gadaan ababa siyaa godhatti barri kun barakeeti. Barri kun barakan keeta kini. Haala geetti mataan faaqera. Gammeen koo bar. Wayyaaneen gaafa Dr. Abis luko gammee mee bira geessanii nagarreetini. Lukti gammee kee akkatti babbaqaqxe bar qabsaa'ee. Cittoo. Rakkatee biyya beesee ta'eet minni. Calbu. Bulookiin godhaa isaa maa hojii mataana dhukkubaa kana furrii wajjini. Kottu. Ardi beettii immoo baqaraa. Baqaraa mitaa qaraa. Naawuxa ከዚህ ቤት
አለብህ እንደውም ስጄሱን ቀባኔ ሩስ አርጌ namni karaa gammeetiin nexxufe nama najjeese nama najjeese xiyyiituun argitu irraan booda 66 haadhatee mataa keetii irratti alqilu argeetti atiin beektu barnama maraattu bubbee qaba yesuusin maqaa yesuusin lubbuu dhuguma bar dhugaa rabbi maqaa yesuusin itti yesuus yaa galabbatu Bata. Gammeen koo har'a kasee biyyaa baay'ee taati. Cittoo. Namni duka gammee arge barakkatti. Yeroo wayyaanati irraa ka'ee yeroo Dr. Abiy jiratti akkatti luka isaa natu arge nat arge tijii arge bar luka gammee anat arge quqqurxamee kan sobdee asirraa jettu kana sate gammee warreen jaatu jammar warree ayi nafamissu dhugaa rabbiiti bar Kiristoos qirimixuu kan jaalatu inni isin nama qirimixuun qabsaa jettu bar. Qabsaan onnee keessatti bara rakkatee Dubaay ofiiseeti bara qomceessi dhugaa rabbii quqqurxamee balluqti isaa keessi faanti isaa keessi anatu arge habiibti akkamitti qabsaa'ee biyyaa bahe obboleessa kiyya wal nama gaafachiisaa ammoo kun gammeen maalii keessatti jeetti nama argitu nama namatti yaatitu nama beeka sigale mobilaazam down jettee dhaqqabsoofte Dubaay keessatti namni biyyaa ba'ee godhu kun rakkatee itti fakkaate jireenyi Oromoo tana jibbee biyyaa ba'e dhugaa rabbi ati immoo itti maccaawata nama gooteeti yoo namni hojii hojjetu biyya shuxaamitatti hin galu hojii hojjetu ati namma tajaajila teessee komitii barreessa isaan qeerroo gaafa wayyaaneetti fi gaafa Dr. Abiy dhufu masmara qofforee karaa makiinaa karaa qofforee mana gubee biiroo gubee Oromoo bilisa baasne jedhee namicha kana fidee teessoo irra kaa'e sun tokkoffaan gammeedha mata dureen jechuudha. Achiin booda itti ka'anii jennaan biyya gallakkisanii fi Dubaay nam'an sii galee achiin booda gaa hundi namaa jechuudha warra Dubaay keessa jiru kun hunduu wallaahi nasobee lubbu mee barreessi wallaahi kan jettuun abbaa duuba namaa himan barseenaa ammoo gammee koo jetti sin gammachiisu kiigi gammee jee lubbu ati warqee dabar dhugaa rabbi asin namaati nama garraa midhaateen keetumaa ta'u gammee kiingi jee barreessi lubbu gammee kiingi yaa qabsaa Oromoo tokkoffaa irratti baan beeku bareen konkolna qabdi gaammal wanta afaan banaa wali biyan wallahi dhugaadha marri gammee kiingi yaa hundi keessanii Nasraa Aanolee kiingi yaa gammee loomii xiqqaan gaammoona jammaran gammee maay kiingi galmee jiin gammee je gammee kiingi je eewwa gammee kiyya keetumaa ta'u gammee Oromoo je kan keemaatu si godhee abbaa si dhaleen jiru eenyu fidee eeyyan galatoon gammee kiingi jetti gammee kiyyetti yaa ani gammee kiingi yaa gisa je gammee kiyya jettan gammee kiyya jeenaadha gammee kiingi jaan jeen abbaan ala lafa si kaa hin jiru kan keenyi godhe qurquraa hullaa adii dubartuma Dubaay cittoo kanaan rakkadhan isin arrabsuu amma akka isin arrabsuu barbaadani miti ani gammee kiingi yaa gisa je gammee koo jettan hin jijjiirtu bakka qubee afaan Oromoo gammee kiingi galatoon lubbu gammee qobchee kottaa argittate kottatin galate ati nuu qomaaxadha immoo qomaaxetti hadharaa beeta zala bilookidhaan hudduu inda namni laan maqaa kanaan natti dhufe anaani nama nama wareegana qomceessii kan maqaa keetu seeran beekteen barreeffan ilmoo minni calqu cittoo immoo qora qimboo maarka bittatu waa'ee gammeen bar habiibti osoo as jiraate barriin barreessita sila as hin jiru malee odoo as jiraate gammee Oromoo I love you lubbu I love you
wanni isa beekuun beektaa wanti gammee beekuun beektaani. Gaafa akkatti ilaalee jiru tijii kingin jeenaan dubartiidha kingii miti. Gaafa akkatti ilaalee jiru lukti gammee jechuudha lukti gammee keessi jechuudha. Kan gisee mootummaan wayyaanee fi gaafa doktoraabii dhufee hidhamee ijoolleen amboo si jammaru hunduu kora ijoollee shawaa jechuudha dhiirti shawaa ilaala akkatti lukti isaa keessi qulqullama hanga ammaa itti kutaan isa qaba gammeen asirraa mee finyaa isaa kana laalabsee kana bar gammeen akka ta'e akka xalabseettee finyaa isaa qabsaa'ee qabsoo funyaan dabsitee bara dhugaa rabbii inni kaba bara oromoo nama isinii qabsaa'ee fi nama isinii qabsoofne waliin beektan isin amma kan tiktookii kanarraa jettu bakka qabsaa keessan jettuuni qabsaa keessan dhiirti shawaa yoo wareegamti sini galee kana funyaan isaa akka ta'e lukti isaa akkatti babbaqaqe kana garaa haadha isaatti akka xabarsee taate nama dhugaa rabbii shawaa kingiyyaa barreessaa gara zarnuutiitti nama finaana lukti isaa keessa akkatti qulqulxamaa dhagammee akkatti qulqulxamaa akkatti irgi kun hin jiru lukti isaa kun hin jiru akka dheeraatti adeemte maa nagarra argin tabanneen darbuu silaa jenqabu maa wali shawaa galatoon lubbu shawaallee beektiin barreessituu jedhame keessa qabsooftuudhaan shawaa king gammee king jaa isinii galee akkanatti nama duka isin warra isin king jettanii qabsaa oromoo jettanii beekte warra kun tiktok irraa biyya kun isinitti qabsaa oromooti bakka eenyu kan ayibbaalim argitanii ijoollee har'a wantuun tadhe isitti gadi mul'ifne jiru argitan moo ammas maal argitan amma shaakin maa sabale shawaa miti yaa biyya namaaluu shaara muxichi kootate reeffi kee bayee mana kana sididee shaara muxichi sididee oromiyaa biyya koo ngattuun maal qoy naaqaba oromiyaa biyya tokko ngattu tanaanii gammee gisee warri lakkoofsa gammee qabdanii oromiyaa biyya koo ngattu akka bulooki godhu tinaa himaa gammee tinaa himaa oromiyaa biyya koo kan jiru kana nama oromiyaa biyya koo jiru hunda isaa biloo gal lubbu shirti na godha rafootan inni haatisaa jajjartu jajjaraa oola inni guyyaa kana inni jajjaraa oola jiru cittoo haa iraawu ati riippii ta'e bakka isaa reeffi kee haa galu biyya jirtu san immoo buccana hedduu qaraa ciao hey gandummaa keessan barreessuu jammartanii astinoo baale hoonyunoo boorannoo yala maxilaahu min beete yala argidu yala